Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 kun sagantaa faaya dubartii. Guyyaa hadhaa keessummaa tokko qabadhee dhufe. Keessummaan tiyyaa Aadde Muttaa. Aadde Muttaan dubartoota ijaaramaa dubartoota sirkoo mandoo irraa boordi membarii keessaa asirra nu argamti. Aadde Muttaa anaa dhufu. Galatoomii fayyinee teenyaa asitti naaf feeruu keetiif. Okay, galatoomii Muttaa teennaa ayina organizationaa dubartoota sirkoo mandoo bakka buutee dhufte. Usuma waa'ee organizationaa haasofnuun durattuu mee Muttaan eenyu? Muntahaan Nuuruu Abduunaan jedhanii ani ijoollee Wallaggaatti dhaladhee garuu asitti jiruuf jireenyaan gara ijoollee sirkoo mandootti heerume. Kanaafuu jiruuf jireenya eega waliin nu fideeti ijoollee anillee dubartoota sirkoo mandoo keessaa tokko jedheetiin achi keessatti ijaarame. Okay, galatoomii hedduutu akkasiin jira. So waa'ee ijaarsaa kana keessaa ayinoo haga ijaaramtanii turtanii jirtanii ijaarama kana keessa boordii bakka buutee dhufte. So waa'ee ijaaramaa kana irraa mee nu himi? Ijaarsiin kun maaliif nu barbaachise? Ijaaramsiin kun kan nu barbaachisee fi nuti yoo tokko taane yoo wal qabanne biyya keenya guddisuu dandeenya, qe'ee keenya guddisuu dandeenya. Ijaaramsi duraan dura qaamni keenya yoo dugda malee hin dhaabbatu. Dubartiin immoo hiiroodha. Hiiroo jiruu keenyaati waan ta'eef akkuma dugdi keenya qaama keenya barbaachisee kaasee deemuu barbaachise ijaaramsi immoo qe'ee keenya waliin qabee waliin nuun deemuuf kan nu barbaachisu akka lafee dugdaati jechuudha na deemsisuudha waan ta'eef walitti dhufnee ijaaramnee dubartoota keenya humneessuuf barsiisuuf wal qabsiisuuf ijoolleen dubartoota biyyatti jiranii fi kanas jiranillee akkaataa itti wal qabannu hojjechuufidha nuti ijaaramsi nu barbaachise. Bareedaadha. Ijaarama kana maal irraan itti seentanii? Maal akkam itti seentee maal ayinoo heerumaanii gara dubartoota sirkoo mandoo eda'amee jettee even dhaloonni kan kellee bakka biraallee ta'u. So akkam itti seentee maal irraa itti seentee? Ijaaramsa kanaaf kan nu kakaasee nu ijaarsa walitti nu fide akkuma ijaaramsi barbaachisaadha kan siin jedhe kanatti namoonni keenya asitti yeroo baay'ee Oromoo jennee mace'uu malee walitti qabamnee walitti hundoonee walitti dhufnee hundee tokko qabaa namni tokko yeroo lafaa ka'u akkaataa walitti dhufeenya keenyaan wal jabeessuuf yoo wal bira dhaabbanne wal jabeessina fatiyyuu yoo wal barreedha kan namni wal qabatu wal qabannee biyya guddisuuf qe'ee guddisuuf biyya guddisuuf wal qabannee jechuudha. Kanaaf ijaaramsi kanaaf nu barbaachise ijaaramsi keessa immoo haala hedduu qaba. Oromoon yeroo wanta jennu irruma keessaan Oromoo jedhee wal beeka malee namni qe'ee isaatti nama ijaarametu nama dura bu'uura lafarra dhaabbatetu biyyatti walitti dhufa. Kanaaf ijaaramsa keenya kan nuti namoonni baay'een yeroo wanta jedhani gandaan jedhan. Gandaanii miti nama qe'ee isaa beekuutti bakka biraa beekuu danda'a. Nama qe'ee isaa walitti qabeetu bakka biraa walitti qabuu danda'a. Sangaan yookaan dibichi mana mooraasa keessatti yoo mo'ate gabbayee horii biraallee bobba'ee waliin jala deemuu danda'a. Kanaaf qe'ee keenya keessatti ijaaramnee wal barree wal qabannee gara Oromiyaa bal'ootti deemuufidha. Akka biyyi guddisuufidha. Qe'ee guddisuufidhaan nuti ijaaramne. Bareeda. Galatoomii siin jedhaati namas kaayoo keessanii waa irra ijaaramtanii maaliif akka ijaaramtanii nu ibsitu? Kaayyoon keenya kan irratti ijaaramne tokkoffaa wal gargaaruuf. Wal gargaaruu fi lammaffaan immoo nuti karoora gara kaayyoo gara lamatti qoodamnee jirra. Kan yeroo gabaabaa kan yeroo dheeraa inni. Kan yeroo gabaabaallee bakka lamatti qoodannee jirra. Tokko ijoollee keenya kan biyyatti rakkataa jiran kan haadha dhabanii abbaa dhabanii rakkataa jiran isaan sana gargaaruuf. Lammaffaan immoo kan yeroo gabaabaa keessatti maatii keenya asitti finnee wal barsiisaa akkasaan waliin taphatan afaan keenyaa fi aadaa keenya baratan walillee baratan ijoolleen yeroo baay'ee akkuma argitu kana gabbobbaanaan namoota biraa wajjin walitti dabalamanii hedduu aadaa isaanii qabatanii hedduu namni aadaa isaa yoo qabate yoo wal baree wal jala deeme wal qabateetuma akka wal qabate wal jala deema waan ta'eef namni keenya akka asitti ijaaramee
Oromoo wajjin akka wal qabatuufidha. Haa ta'u nama sabuma biraayyuu haa ta'u kan walitti qabamee walitti dhufeetu isa kaanillee kan walitti qabachuu danda'a jechuudha. Kanaaf walitti qabamne kanaaf ijaaramne karoora yeroo dheeraa keessattis karoora qabna. Ijoollee keenya ijoollee qofaa miti dubartoota biyya keessa jiranii fi dubartoota biyya as keessa jiran wal qunnamsiisuu fi wal argisiisuuf. Lammaffaan immoo ijoollee keenya ijoolleen achitti haadha malee abbaa malee guddattu jennaa jirru kana akka isaan kubbaatiif tiima adda addaa ijaaranii taphatanii asillee waamnee finnee ijoollee kana kubbaa kanaan akka taphatanii ispoonsira ta'anii finnee akka isaan taphatan akka isaan wal baran deebi'ee immoo achumatti iyyuu waan qabnu kanayyuu isuma kana niiraadhaan gargaaruu dandeenya. Niiraadhaan achitti kileeboota adda addaa dhaabnee akka isaan wal gargaaran isaan sana keessaa barnoota ijoolleen ciccimoon warri haadha hin qabne warri miskiina baay'eetu jira. Isaan sana niiraa walii buufnee achi gargaarree asitti immoo barnootaan akka dhufanii wal bira dhaabbatan deebi'ee kubbaa sana achitti taphatan sana viidiyoodhaan ijoollee finnee asitti wal argisiifnee sagantaalee adda addaa goonee akka isaan dura viidiyoodhaan walitti qabsiifnee wal argisiifnee achi booda immoo isaanuu akka wal gargaaruu danda'an gochuufidha kanaaf ijaaramne. Okay, yaada bareedaadha. So ijaarama kaayama ijaarama biyyaa san keessatti nama qarqarraa jettanii mee adda baasinu himi namoota akkamii akka qarqaaruuf kaayoon keessanii nama akkamii akka qarqaaruuf irra murteeffattanii ijaarsa kana irra hundoomtanii ijaaramtanii. Duraan egaa dhugaa himuun bareedaadha. Annuti ijaaramne olmoos waggaa tokkoof du'a Hacaaluu kana waliin nu qabee. Du'a Hacaaluu kanaan namoota baay'eeti ijoollee baay'eeti faca'ee dirreetta fi haati ajjeesanii abbaa ajjeesanii hirraa hidhanii isaan sana gargaaruuf walitti dhufne nuti an ijaaramne jechuudha. Egaa achi walitti ijaaramnee isaan sana gargaaraa jirra. Hanga tokkollee gargaaree jirra gargaaraas jirra. Kaayyoon keenya nuti deemnus kanaaf garuu asirra hin dhaabbatu. Ijoollee keenya rakkataan illee booda jira. Isaan sana namni akkasumatti haadhaaf abbaan raaduu illee ni jira. Kan lola kanaan otoo hin taane raaduu illee waan jiruuf rakkoota sanallee gargaaruufidha walitti ijaaramne. Kanaaf sanarraanidha babal'inni yaadaa kan nu dhufe eega ijaaramne maal yoo kana goone aadaa keenyallee asitti illee iskuulallee bannee waan tokko goone yeroodhaan sanbata illee ijoollee keenya yoo namoota afaan Oromoodhaan baratan as keessa jiran yoo barsiifne kan jennee walitti fidaa jirru malee kaayyoon keenya inni duraa isuma gabaabaa ture warra ijoollee haadhaaf abbaa dhaban sana gargaaruuf ture. Ijaarsa biyya san keessatti dubartoota illee akka qarqaartan hin beekaa dubartoota akkamii qarqaartanii? Dubartootaan nuti gargaarre tokko warra Wallootti dubartoonni manni irraa gubatee ijoolleen direetti irraa haftee qe'ee dhabanii qe'ee isaanii qabeenya isaanii irraa buqqa'an isaan sana gargaaraa jirra. Deebii ammallee ijoolleen namoonni ijoollee qofaa miti dubartii qofaa miti nuti gargaarree namoota rakkatanii qaama irreeyyii warra ta'an warra hir'uu qaamaa qaban abbaan warraa kan irraa du'e kan ijoolleen haadha 6-7 qabattee mana keessa teessuutti jira rakkinaan baay'eetu jira isaan sana gargaarre. Isaan sanaan gargaaruu jirra jechuudha. Isaan sana gargaaraa jirra amma. Okay, bareedaadha mutta galatoomii. So akkuma naa ibsite akka asittis ofiiyyuu of qarqaartanii ijoollee keessa waliif fiddanii waan adda addaa gootanii naa ibsaa turte. So kan irratti mee waan asitti gootan keessaa akka fakkeenyaatitti waan nu himuu dandeettu jira? Akka fakkeenyaatti kan inni isin immoo guyyaa Juulaay 3 irratti ijoolleen keenya walitti dhufanii tapha adda addaa ijoolleen kubbaadhaan deebiiwwan ispoortii ce'uudhaan ce'anii yoo waasaan ba'an ijoollee badhaasa kennuudhaan akka isaan jajjabaatan gochuudhaan deebinee immoo warra kubbaa miilaa isaan tokkoffaa fi lammeeffaa ba'an sana waan tokko waanuma isaan kakaasu kennuudhaan maqaa isaaniillee dhoonee yoo yaamne inni sun badhaasa yoo maqaa isaaniillee kun abaluun tokkoffaa ba'ee lammeeffaa ba'ee yoo jenne ijoolleen keenya achiin guddataa waan danda'aniif deebi'ee immoo ijoolleen maan keenyaa fi nutu haati abbaan manaa keenya nuti bu'uura waan taaneef mana keenyaaf bu'uura dubartiin hiiroo manaati. Manni tokko hiiroo malee hin dhaabbatu. Kanaaf hiiroo waan taaneef eega walitti finnee uummata kana wal barsiifne
karaa nuti har'a eegalle kun nu qofarra hin dhaabbattu, nu qofarra hin deemtu. Ijoolleen keenya asii ol guddattu kun, dubartoonni keenya asii ol guddatan kun maqaa nuti har'a eegalle kana boru bakka guddaa ga'a. Ijoolleen keenya namni nurraa fuudhee waan guddaa ijaaree bakkaan kanaan ga'uu danda'u hedduutu nu booda jira. Hawaasni kun bal'aadhaan as keessa jiru kun. Dubartoota sikkoo mandootiin haa eegalamu malee wanti kun dubartoota sikkoo mandoo qofa hin ilaallatu. Dubartoota sikkoo mandoo akka maqaatti dhaabne an Oromoo hundaati. Oromoon hundi dhufee keessatti hirmaatee dhaabee gara fuula duraa Oromoo godhee deemsifachuu, bal'ifachuu kan danda'udha. Kanaaf irratti godhaa jirra. Gooneerras irrattis immoo hirmaateera namni kan bakka biraa kan saba biraa yoo dhufee irratti hirmaateera. Akkasumattiin maqaa kanaan gad dhaabbanne malee asirratti dhaabbataan jirru. Fuudhaatii deemsifadhaatii guddifadhaa jenna uummata Oromoo bal'aadhaan. Hedduu takka waan namatti tolu wanti isin goota hedduu nama boonsaa maaliifi sikkoo mandoo akka dhiiraatti already ijaaramanii hurra beekaman hurra jabaate tokko dubartiilleen duubaan kaatanii jabaattanii akkas godhuun hedduu takka nama boonsitanii gara hurra biyyaatitti hoo deebi'ee waan haga ammaa isin gootan yookaan qarqaartanii keessaa akka dansaa keessa deemteetiin naa ibsuu dandeettaa? Akka gaariitti goonee jirra. Waan nuti gargaarree yeroo soomana keessaa uummanni humna hin qabne uummata dadhabaa bakka gaheettiin hojjetatee faxaruu hin dandeenye ergine ijoollee soomana keessaa gargaarreerra. Dubartoota keenyas gargaarree jirra. Namoota bakka bakkaattis immoo namoonni yeroo rakkatanii nu iyyatan bira dhaabbanneerra. Asumatti immoo akka fakkeenyaatti kan biyya keessaa qofa yoon fudhadhu baadhee dheengadda guyyaa seenaan asitti dhiyaattee yeroo dhiyoo keessatti walitti dhufnee yeroo dhiyoo keessatti ijaaramneeti doolaara sana hundaan bira dhaabbanne. Lamma asii deebi'iiti miidiyaa keenya miidiyaa as keessa jiran hundayyuu walitti dhufuudhaan yoo namni waan tokko jedhu Oromoon bal'aan sikkoo mandoo qofaan jedhu Oromoon bal'aan yoo gaafatan harkisaa bal'aadha. Oromoon akkuma bal'ina isaatti harkisaa bal'aadha. Kennaa yeroo nuti jenne nu bira dhaabbatanii nu kennuudhaan miidiyaa keenya gargaarree miidiyaawwan adda addaa gargaaruu jirra. Bira dhaabbachuu jirra. Namoota nurraan rakkatan hundaa nu bira dhaabbannee gargaaruu jirra. Akkasitti hojjetaa jirraan jedha kan biyya keessaa osoo qofaan taane kan asitti illee dalaguu jirraa siin jechuu kiyyamaa. Bareedaadha. Amma namoonni hedduun ijaaramaa yookaan naanna'an yookaan ijaaraman kana namni hedduu itti amanu maaliif gandummaa ijaaramuu qaban naannaa ijaaramuu qabanii jedhee nama itti amannitu jira. So namoota akkasiitii fi yookiin ijaaramni kun bu'aa maal qabaa akka jedhuu fi akka ijaarama kana fakkeenya waa isin gootan kana irra hundaa'anii namoonni moorii isin eda'amee kan qara ijaaramnellee kan qara isinitti hin taanellee itti dhiyaatee ijaaramu itti seenu maal jetta waan kanarra maal qaba dabarsitaaf? Ana kan jedhu waliigalattuu Oromoon baddaa gammoojjii gaara hin qabu. Namni bakka dhaabbatetti bakka tokko ta'e lammeeffaa yoo wal bira qabatee wal dhaabbate ijaaraman jedha. Maaliif ijaaramsa kana maaliif akkanatti jabeessitanii maaliif Oromoon Shawaa, Oromoon Wallaggaa, Oromoon Meessaa walitti dhufee maan ijaaramnee jedha. Bu'uura keenya nama hin beekne tokkos jedha. Bu'uuri keenya nuti dubartii waan taaneef. Dubartoonni immoo dura mana isaa ijaaree abbaa manaa kan qabee bobbaasee jabaadhu asiin ba'i asiin gali jabaadhu ana qe'ee kana eega anatti ijoollee kiyya dhaabbatee ergata karaatti bobbaate kana qe'ee kana dhaabbadheetiin eegaa jedheeti dubartoonni keenya warri durii haawwan keenya warri durii yawwaan lola dhaqu galaa godhanii waan qaban kennanii ofii qe'ee isaanii eeggatan. Isa sana eessarraa eegalla qe'ee keenyarraa eegalla. Kanaafi dubartii manarraa eegallee qe'ee keenya ijaarree qe'ee keenyarraa immoo gara biyyaatti deebina kan jedhuufi dura qe'ee keenya ijaarrannee nama qe'ee isaa jabeeffate nama qe'ee isaa nama mana isaa bareechatetu bakka biraa bareechuu waan danda'uufi malee dubartiin nuti taanee ijaarsa kana ijaarsa sikkoo mandoo qofa maaliif ijaartanii maaliif qofaatti dhaabbatanii warra jedhu sanaaf warra xiqqoo ijaan banatii waan ta'eef. Otoo nu baratanii nu bal'attanii isinillee bakka jiratti otoo nu jabaattanii Oromoon otoo wal jala bobbaanee wal jala yaane isan nu jabina isan nu bal'ina
dubartoonni keenya akkasitti jabaannee akkasitti bal'anneetu qe'ee keenyallee nama keenyallee ijoollee keenyallee karaa isaan bobba'anii karaa isaan galan dubartiin hiiroo manaati kan jennuu fi haadha laaliin tala fuudhii jette Oromoon. Maaliif akkas jedhan yoo haati walitti qabdu manatti qabdu nama qabdu jaallattu nama kana taa'aa kan jettu taate mucaan sunillee akkasumatti akkuma haadha sanaa qe'ee sana walitti qabdee mana kana walitti qabdee ijoollee kanaan deemti nama kanaan deemte dheeti ilaalee fuudha waan ta'eef akkasumatti nurratti ilaalladha akkuma haadha laaliin tala fuudhi jedhan sanatti nurratti ilaalladha ijaarama bakka biraas walitti dhufnaa bakka guddaa sanas walumaan geenya nama jaarametu ijaarsa qaba nama jaarametu nama wal jala deemetu hiiroo qaba biyya qaba biyya dhabu keenyaafidha walitti ijaaramuu dhabne akkasii walitti qabamne walitti dhufne mana keenya ijaarranne Oromiyaa bal'oo sana ijaarranne walitti haa dhufnu biyya irratti walitti haa dhufnu jedhan. Bareeda iddoo takka waan namatti tolchumatti waa'ee ijaarsuma keessatti namoota warroo qara yookaan hin ijaaramnee fi akka isinitti eda'amanii ijaaramanii akka yaamichaa yookaan akka dhaamsaatitti. Ani kanan jedhuun galatooma Oromoon keenya. Nu dhagaa nu kottaa jennee walii yaamnee maatii walii yaamnee jirra. Nu argaallee jennee jirra. Namni dhufeetiin sitti dabalamee bakka kanaan dhisuu dhaabbadhee hundi keenya kanalaa dhaabbannee kun waliin dhaabbannee waliin dhufnee jabaannee wajjinan kottaa bal'aadha. Akka dubartoota siikoomandootti ulaagaan keenya siikoomandoo dubartii siikoomandoo ta'uudha tokko keessa dhalachuudha lammeeffaan itti heerumnee kun akka kiyyaa kana jechuudha heerumaa fi fuudhaa wal keessa dhufuudha bal'aadha manni keenya banaadha koottaatiin walitti sin qabannaa isin jennaan. Sagantaan dheengadda dhufee hedduu bareedaa ture akka dansaa maatii yaa'ee akkas walitti fiddanii nyaata adda addaa qopheessitanii baarbikiyuu qopheessitanii daa'imman teenniin taphattee akkasitti waan akkasiisanii akka ijaarama dubartoota siikoomandootii walitti fiduu fi galatoomallee waan bareedaa siin jedha warroota qaabsanii chaansii argatee hin dhumnee fi dhaamsi ati qabdu maali waan kana waggaa waggaan gootanii hin beeka maalii qabdaa fi maali yaamti? Ani dhaamsanii qabuufi warri hojiitiif fudhatanii irratti hin argin hin dhufeen warri onlaayinii argitanii hin dhufeen warri yaamichi keenya sin ga'ee immoo kun hoomaa miti jettanii irraa haftani waggaa waggaadhaan goona yoo rabbi jedhe rabbi achiin nu haa ga'u akka isin jedhan dabarree koottaati hirmaadhaa ijoollee keessan fidaa nuti irra guddaa ofii keenya irra caalaa ijoollee keenyaa fi carraa banuufidha. Carraan kun akka ijoollee keenyaan dabarre akka ijoolleen keenya dhufanii gaafatanii isin gaafatanii yeroodhaan mee qophiin sun yoom ga'e yoom gaa'uuf deema jedhanii isin gaafatanii isiniin gochisiisan keessatti isin hirmaachisan waan barbaannuuf ijoollee keessan fidaatii yoo rabbi jedhe haamata nu hirmaadhaa nu koottaa isiniin jenna. Bareedaadha warroota miseensa hedduu qabdanii hin beekaa warra hagammaa akka ijaarsa dubartootaatti isinitti eda'amne yookaan miseensa hin taanee fi yaamichi yookiin naanii dhaamsi ati qabdu hoo jiraate kameraa keenya ilaaltee nu himuu dandeetta. Uummata keenya akkan jedhaa jirutti ijaarsi keenya ijaarsa bu'uura waan ta'eef ijaarsa hundee nama keenya Oromoo keenya walitti qabu waan ta'eef yeroodhaan ni eessatti ijaaramee jira eessan jira namni keenya akkamitti walitti qabamuu danda'a kan jedhu karaan keenya bal'aadha qe'een keenya bal'aadha koottaa nutti da'amaa isin fudhannaa isin jaallannaa warri bakka biraa teessanii ija kaameraatiin na ilaalaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti bakka inni akka addunyaatti jirtanitti addunyaa irra jirtanitti ijaaramaatii akka dubartoota siikoomandootti dhaabbadhaatii nama qe'ee isaa dhaabituuf dhaaba waan ta'eef wal dhaabaatii wal qabaatii. Hirmaadhaa nurratti argaa akka fakkeenya isinii taanee fakkeenya kanaan immoo bakki hundi akka ijaaramu. Siikoomandoo qofaa miti Oromoon guutuun bakka bakka jirutti ijaaramee akka walitti dhufnee Oromiyaa biyya keenya sanarratti ijaaramne wal arginu isiniin jedha dubartiin akkuma isiniin jedhe dubartiin faaya dubartiin dugda namaati dugda namaa malee qe'een qabneen keenya dhaabbatu deebi'iiti immoo dubartiin mana keessaallee hiiroo manaati akkuma kana taanetti ijoollee keenyaaf qe'ee keenyaaf abbaa warraa keenyaaf qabnee hiriirree of jala deemsifnee haa qabnu isiniin jedha jabaadhaa galatoomaa.
Galatoomii muttaateennaa galatoomii hedduutu akkasiin jedha. Kabajamtoota jaalatamtoota Oromiyaa 11 qophiin hadhaa kafaaya dubartootaa asirratti dhuma haga torbaanis sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaatti.